waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyan qaba. Ituu ishiin naaf jirtuu gadaanii hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne. Boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaadnee waliin cimnee kan dhaabbanne. Qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Maal yaadaa jirta? Akkati waa yaadne mini kun akkatti bona danfisee baasee jira. Adaadoo wanti hundumtuu bitaanatti qalaa jira. Seenaan baay'ee garaana nyaata. Yaanta lakku. Ilaa siin gorsana dhaggeeffadhu. Itti yaadiitii tokkotti citi. Seenaan keeti taanaan eessayyuu naqu. Miila lama qabaataniif muka lama yaabanidhaan. Stimeera. Isallee murteesseera Adaadoo. Kan na yaaddeessaa jiru Firaa'ol. Firaa'ol? Akkuma sodaaddees shakkii miti. Akkasumatti Adaadoo. Firaa'ol dubartii jaallatu kan biraa qaba. Akkamitti barti? Yeroo darbe irbaata naaf yeroo ture. Guyyaa dhaloota isaa sababeeffachuudhaan. Dubartiin qalbii koo qabattee jirti naan jedhe. Maarree hiriyaa kooti siin jedhe moo tarii dhimma hojiifis ta'uu danda'a? Intalli bareedduu wayii moo eengadda biiroo dhuftee turte. Isa barbaacha jechuudha. Kanaaf walitti dhiyeenya addaa qabaachuun oolan. Yeroo waamtuunis firoo jettee waamti. Firoo haa jettu, fira haa jettu. Kun dhimma bishaan kaasuuti. Kun shakkii biraa keessa nama hin galchu. Akka barbaaddetti iyyuu haa waamtu. Kanumas shakkisiise. Sallee dhugaa keeti. Jaalallee isaa taatee ta'uu dhaabatte. Ananumtu wanti na yaaddeessus wanti na dhaabsisus hin jiru. Akkamis maalis godhee Firaa'olitti heerumuun koon oolu. Maaliif jette? Karoorfatte sana fiixaan baasuuf wantoota xixiqqoo akkasii bira darbuu qabda. Kanaaf ittiin dhibbate. Jabaadhu. Jabaadhu intalatu. Firaa'ol meelaala irratti waan cimaan gaggeessa jedhee hin yaadu. Sababni isaas Firaa'ol gowwaadha. Ani Firaa'oliin kan inni kiyyoo keessa galchadhee deemuu haa jiruuf waa'ee sababa abbaa isaatiitiifi. Kanaaf iyyuu meelaalaan immoo cimtuudha. Akkuma fedhe iyyuu hoo ta'e Firaa'ol meelaalaadhaan
waan cimaarra geessisaa hin miidha jedhee yaadu. Kanaaf meelaalaadhaan illee akka isheen cimtuu taate, akka isheen jabduu taate jajjabeessee karaa sanatti oofaa kan jiru sababa inni gowwaa ta'eef. Kanaaf homaayyuu godhuun jechaadha. Artii keessan ture jalqaba leenjiitiin itti galee achi artiima keessan ture. Diraamaa gaggabaaboo baay'ee hojjedheen jira. Fakkeenyaaf safuu seeraa keessatti Zinnaa Sholaanii kan hojjechiisaa turte. Ijoolleen illee lataan faallee kan na argan achi keessattidha. Akkasumas immoo kabbitoo jalqabnee toon xumuramina hafee sanarratti hojjedheera. Waltajjii irratti immoo diraamaa baay'ee gaggabaaboo baay'ee hojjedheera. Achirratti namoonni na dinqisiisatu ani waan hojjechaa jiru natti hin fakkaatu garuu inni hojjettaa hin dandeessaa jedhu namoonni nama kolfisiistaa jedhu wanni dubbadhe wanni nama kolfisiisu waan hojii wayii natti fakkaachaa hin turre ግን gara waggaa 10 dura immoo diraamaa tiyaatira waltajjii irratti gufuu jedhu hojjedhe diraamaa sana irratti namas boosiseera reebameera leeti hamtuu ta'e hojjedhe jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan itti darbee amma immoo damee artii irra jira. Damee artii irra jira dursaa garee fiilmiif tiyaatira Oromooti. Achi keessatti illee hojii garaa garaa qindeessinee giddu gala aadaa Oromoo karoorfannee leenjii garaa garaa laachaa jira. Kana fakkaata. Dhaamsi ani qabu uummanni keenya artii Oromoo deeggaruu qaba. Maaliif warqeen harkaa qaban sibiila jedha Oromooni. Guddateera jechuun hin dandeenyu uummata keenya wajjin yeroo teessee ilaaltu artiin Oromoo guddateera hin jiru garuu amma ta'ee deemaa jira. Amma immoo baay'ee kiyyoo waan keessa hojjechaa jiruuf tun ta'in odeeffannoo uummatarraa argattuun ijoollee achi keessa jiraniin ta'anii of kennanii ijoollee hojjechaa jiraniin yeroo ilaaltu ol ka'uunsaa sitti mul'isa. Kanaaf namni qabeenya qabu qabeenya isaadhaan deeggaruu qaba. Beekumsa kan qabu beekumsaadhaan deeggaruu qaba. Artiin immoo barumsa wajjiniin immoo deeggaramuu qaba jechuudha. Artistii ta'uudhaaf namni barachuullee qaba. Maaliif waan baay'ee irraa argata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf deeggaramuu qaba. Uummanni keenya artii keenya deeggaruu qaba. Laaluu qaba. Yoo ilaalte malee fayyuma hojjettee hojjedheera jechuun dandeessu. Uummata kee bira ga'uu qaba. Uummanni ilaaluu qaba. Uummanni ilaaluuf immoo waan gaarii waan bareedaa hojjetamuu qaba. Sun immoo naamusa artii eeggatee waa hundumti isaayyuu naamusa artiitiin deemuu qabaan jedha. Hello. Yeroo Siifan. Oh, Sinan akkam? Naguma akkam? Jala nagaa. Siifan. Ankan siin jedhu wanta tokko tunan dhoksin tokko tokkoon hiriyyaan meelaala eenyu akka ta'e ammanatti. Hiriyyaa akka qabate sitti himta jechuudha? Qabattee jechuudha. Siinaan maal waan aannan dhiphisiinatti dhugaa baruu barbaaddu shumarraan bartee? Dubbiin balleessinatti fakkaatee roobi. Maal inni siif eenyu kan bilbilee eenyu Siinaan? Siinaan hiriyaa obboleettii koodha. Amma garuu adda bahanii jiru. Maaliif adda bahan? Isheen hiriyaa biraa qabattee jirti inni immoo isaan manii fudhachuun barbaadu. Isheen gaafa hiriyaa qabattee isatti himne moo maaliif? Lakki ifaan ifatti itti himne garuu yeroo sana Siinaan hin sodaatte. Amma garuu kunaa dhugaan immoo ba'uusaa loolaale yeroo isaa eeggatee ba'e. Kanaaf siin maal godhu siin jedhare? Hiriyaan isheen amma qabattee eenyudha? Maal jedhee na gaggaafachaa jira. Immoo maal jedheenti ma dubbii baay'ee ulfaataa dabala. Akkas taanaan siif uko. Obboleettiin kee waan hundumaa ifaan haasa'uu qabdi. Ati maaliif gidduutti dhiphatta? Isheen garuu baay'ee salphistee ilaaltee turte beektaa akkanaatti fakkaata. Siif uko. Ati akka dhiphattu hin barbaadu. Waan jiru obboleettii keetti himi. Na bira taate immoo maalitti akka cinqamtu hin barbaadu? Mammaa dhiphachaa hin jiru. Yoo si bira dhufummaa garuu maal goota bubbichi baay'ee waan nama dhiphisudha beektaa?
Amma sadhiisiti ana waliin bashannanu. Tole. Mudannoon lammaffaa gaaf tokko Adaamaatti natti fakkaata. Siiniin dheeraa tokko osoo waraabaa jirru sa'aatiin baay'ee deeme beekte. Almost naannoo sa'aatii torba halkan keessa sa'aatii torbaatti waraabne namni hunduu numa mugaan irra fa beekte dadhabe namni hunduu kaameraamaanonni dadhabanii daayirektarri keenya dadhabe nuullee anaaf raawwan ture guyyaa sana kan waraabamu beekte. Amma daayirektarri keenya akshin jedhee nu jalqabsiisee ofii rafe. Nuti diyaaloogii keenya xumurree daayirektarri rafe. Kaameraamaaniin gaafa isa kaasee dhaabi gaafa jedhuun achi gaafa akshin jedhan. Achiin irra deebinee hojjennu. Gaafa irra deebinee hojjennu kaameraamaaniin inni takka irra rafa. Inni sun gaafa dammoo kaameraamaaniin inni tokko irra rafa. Waan si bakka kanatti waraabne Siini hirribaa ta'u qabaate sirriitti siiniin gaafa waan si deemu guyyaa sana akkasitti waraabne baay'ee kan na gaddisiise garuu siiniin sun gatamee guyyaa biraadha deebinee waraabne. Mudannoo baay'ee qabna gaafa waraabbii irratti waraabbiin kiyya mudannoo baay'ee qaba. Haa ta'u mudannoo akkamii qabda? Ani mudannoon hagas mara mudannoo dhadhee haasa'u hin jiru garuu akkasuma akkuma ati jette kana garuu waraabbiif yeroo deemnu taphni jira baay'ee namatti tola wantoota akkasii yoo ta'e malee mudannoo addaati kun jedhee waan hin kaasu garuu hin jiru mudannoo hin qaban eegas mara akka keessan hirribni na qaba. Guyyaa sana baay'ee na barbaachisu. Hundi keenya baay'ee walitti kolfine beektee ganama kaane. Jiraachuu dhabuu koodha malee bishaan faatu qoricha beektaa yeroo akkasii kana yeroo hirribni nama rakkisu. Dhumarratti yaadni uummataa maal fakkaata? Namoonni karaa irratti gaafa si arganii maal siin jedhu yaada akkamii sii kennu? Dinqisiifattoonni kee? Baay'ee waan nama dhibu uummanni keenya jaalalli artiif qabu baay'ee guddaadha beektaa. Ana agasittuu ni eegne namoonni gaafa karaa irratti na argan baay'ee sapiraas ta'u. Bakka maal siin jedhu ani garuu akkasitti of hin eegu beektee. Ani calisee tuman karaa irra deema. Namni gaafa natti kolfaa dhufu maali sitti na wayii kan jedhan. Dhufeetu bakka sitti barbeessu dubbisaa maal jedha. Al takka maaltu na mudata beektaa? Guyyaa tokko hiriyyoo tokko faana biroo dhugaa irra iddoo ta'etti ijoollee lama dhufanii ati roobsanii moo obboleessaadha jedhan. Eenyu sanitti fakkaadhamee yaadannaan roobsan hin taatu obboleessa isaadha. Roobsan yoo argite agam akkas dinqisiifannu jabaadhaan hin jedhan. Ani roobsanii lakkisi miti roobsan. Ani roobsanii maal taatanii? Tasuma nama nani gaafa na argan karaa irratti as roobsanii maaliifan waan isaa kaameraa irratti lafa irratti waliin fakkaatu haa ta'u naam galle. Namoonni baay'een gaafa na argan si ta'u obboleessa isaadha moo isa miti? Shakku namoonni baay'een gaafa karaa irratti si arganii dhuguma isaadha moo miti jedhanii yeroo baay'ee shakku. Baay'ee keessumaa artii uummanni Oromoo artii baay'ee jaalatu. Guyyaa tokko ganama ka'ee mana gara hojii deemaa jira. Mucaan xiqqoon abbaa ishee waliin mana barumsaa deemaa jirti beektaa? Achiin mucaan xiqqoodha bare olmus waggaa 6-7 wayii taate. Darbaan jiran akkana jettiin. Hin hordofte jechuudha diraamaa keenya. Achiin itti deebi'ee dubbisee dhungadhee maal jedhee abbaan ishee na dubbisee baay'ee sin jaallatu mana keessaa jabaadhaa maal jedhee. Agasitti dhaloonni illee artii Oromoo hagaa bakka hordofaa jiru waan mul'isudha. Baay'ee natti tola. Akkamitti feenu kun waan jalqabne? Ani moo yaa waa jalqabu. Osoo dubbannu torbee kana maal taateeti? Miirri kee sirrii miti? Gidduu kana natti tolaan ture. Waa'ee dhuma boonaa kanaa yaada kaa'ee edammoo hojii godhaan isan argusee ta'e. Boonaa moo? Nama dhibu? Shakkeen ture beektaa gaafati jalqabu waan akkas naan jette. Ammayyuu hin jaallattaani garuu of amansiisuun barbaaddu malee. Maalan godha jetteetu feenu koo jaalladhee miti bara. Waa'ee dhuma boonaa yaadu jedhee of amansiisuuf na yaada garuu keessi koo caalaa dhumatti immoo sana yaada. Anaan dhukkuba akkamiin na qabaa jira.
Hiriyaakoo kanaafis siin jedhe hiriyaa kan biraa qabattee akkati boonaa dagattu kanan barbaaduuf. Keessi kummoo boonaan ala tole naaf hin jedhu kafiin. Nama sootti siqxeen bariin akkamitti akkas jettaati? Bilu boonaa dagachuu ni qabda. Yoo namni fuudhee irra taa'a maalti beektati? Fuudhee irra taa'a maalti beekta? Dhugaa keetti fiiru. Yoo na boonaan fuudhee anaan iyyuu na irraanfatee irra taa'a. Akkas ilaa akkas jedhamu. Hiriyaa akka keetti kana qabaachuun boona gammachiisa kan akka kee na gorsu. Bareeddu koo. Dhugi mee amma ati sinaa isaan kee waa'ima boonaa dhabne. Maal goonari? Akkasii garuu akkamitti akkas naan jettee? Kan biraa kan qabadhu. Nan barbaada akkuma koo akkatti taatu. Minatti tola. Naaf argitee garuu. Hin barbaanna yoo. Yaanni uummataa akkamii maal siin jedhu yeroo karaa irrattis ta'ee bakka wayiitti si arganii. Yaanni uummataa baay'ee namatti tola. Jechuun diraamaa kiyyoo baay'ee jaallanneerraa akkasumatti cimaa itti fufaa iddoo waraabbii keessanii namoonni diraamaa kiyyoo kana baay'ee jaallatanii jiru dhugaa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee jaallatamee jira. Nuuf galatamaa jechuun hin barbaada isaanii. Ati hoo? Anis akkasuma uummanni baay'ee jaallateera diraamaa kiyyoo bakki isin filattanii waraabdanii qulqullinni sagalee qulqullinni waraabbii baay'ee namatti tola nu jabaadha namatti toltu jedhanii yaaduma jajjabinaa naa laatu. Ergaan dabarsitu yoo jiraate ani ergaan dabarsu artii keenya jajjabeessuun jedha hundumti keenya hunduma keenya irraa eegama waan ta'eef jechuudha artii jajjabeessuun abbootiin qabeenyaa sartii Oromoo biraa dhaabbatanii ilaaluudhaan illee kana garaagaraa jechuudha hin guddanne jennee haasa'uurraa ofii keenya guddisuudha biraa dhaabannu haa jajjabeessinu jedheen ergaa koo dabarsa. Anis ergaan dabarsuu barbaadu artii Oromoo guddateera. Akka inni guddate immoo kan ilaalamuu danda'u yoo yuutuubii wantoota gaggadhiifaman deeman yoo ilaalanidha. Akka isaan daawwatan baay'ee barbaada. Ilaalaa diraamoota gaggadhiifaman, fiilmota gaggadhiifaman ilaalaa jechuun barbaada. Walaa guddisnu jechuun barbaada. Siyoo fiidbaakiin odeessi akkam gaafa si argamu maal siin? Kan koollee akkasuma baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf anillee hagas mara hojjenne irra jedhee yaadne ture jalqabarra beekta. Garuu namoonni gaafa akkas karaa irratti faasitti dhufanii si jajjabeessanii akkasumallee jajjabaadhaa hojiin keessan bareedaadhaa gaafa jedhan garuu hammam akka haamilee sitti uumu atiyyuu beekta. Akkuma jettee uummanni keenya hojii xiqqoo hojjetteen baay'ee si jajjabeessu. Kuni haa galatoomanii galataadha kuni. Nuti gara fuulduraatti hojii kanarra immoo bareeda akka hojjennuuf nuufillee haamilee ta'a jechuudha. Namoonni gaafa karaa irratti argani namoonni tokko jechuudha. Namoonni diraamaa keenya hordofanii baay'ee namatti tola jajjabaadhaa diraamaa keessanii addaan hin kutiidha nuun jedhu yeroo baay'ee. Yeroo guyyaa irreecha deemuuf jettee maal tokko si mudate mee nutti? Baay'ee namatti tola dhugaa jechuun yeroo baay'een gaa uummanni Oromoo bakka irreechaatti yeroo baay'ee kan inni walitti qabamu baay'ee namatti tola ture. Achittillee namoonni baay'een hangam akka diraamaa keenya hordofanillee sitti argisiisa beekta namoonni yeroo siifan yeroo isaan jedhanii yeroo tokko beekta dafee naa galanaa fi siifan jalqabuma illuu maqaa koo ture beektaa FTVtiin duraan siifaniin fayyadamu. Kanaaf namoonni baay'ee siifanii si beeku. Siifaniin na beeku namoonni baay'een kanaaf siifan yeroo jedhanii diraamaarra iyyuu jalqaba maqaa koo yaada beektaa na waamamu jiru natti dhagahama. Namatti tola garuu baay'ee manni nu jaallachuumsa. Haal takka maaltu na kabachiisa beektaa? Namoonni gaafa uummanni odeessiin hin beeku miti wanni diraamaa sanarra jiru waan dhugaa itti fakkaataadha. Dhugaa karaa irratti na arganii ati roobsa jireenya ofii keetii balaarra buusta. Jireenya ofii keetii balaarra buusta. Mucaa akkana fakkaatu sana miiteen nan gara roobsan. Dhugaadha namni baay'een
mucaan roobsan jedhan sun garuu sobaa jira. Siifu sobaa jira beekta miti naan jedhu beekta. Waanuma dhugaa baay'ee keessa yaadu keessumaa beektee namoonni akkati waan akkati miidhamneef egaa anarra akka ati baay'ee jaalatamtu nan arga namoonni baay'ee gaafa na arganii. Ati waan namiituuf siifanne gara fuulduraatti illee waan akkasii godhinati. Har'a animas keessumsiisa. Har'a keessummaa cimaan qabaa. Sosocho'aan jira. Bilbila maal godhata? Nyaata nyaachuu ni miti? Akkas bareedu kanammaa. Suura kaasee obboleetti kootti agarsiisa ogummaa. Nyaata nama bareedaadhaaf qophaa'e. Jaallatte? Baay'ee malee. Kottu mee anaaf siillee suuraa hin qabnu bara. Maali? Suuraan jaalladhaan. Ergan diraamaa kiyyoo hojjedheen booda namoota biraa yaada babbareedatu jira. Sanaan dura diraamawwan gaggabaaboo hedduu hojjedheera. Egaa YouTube irratti waan hunda darbaa tureefu namoonni hundi immoo YouTube fayyadaman jechuu hin dandeenyu. Egaa ergan diraamaa kiyyoo hojjedheen boodatti garuu diraamaan kiyyoon anaaf uummata biratti fudhatamummaa fi guutummaan guututti beekamtii naa kenneera. Namoonni gaafa achirratti na ilaalanii gaafa lafatti na arganii dhugumaan akkan hojjechuu danda'uu fi kana caalaa akkan hojjechuu danda'uu fi diraamaa kiyyoo keessatti mul'achuu koof immoo akkan carraa qabu natti himu. Egaa kanaanis haala gaariidhaan hin dhugaa ba'a. Diraamaa kiyyoo ergan hojjedheen boodatti namoota biraa yaadni jiru yaada baay'ee babbareedaa fi yaada jajjabina qabudha. Hojiin bareedaan inuma jabeeffama. Sibira hoo maal fakkaata? Namoonni yaada akkamii siif kennu siif erga diraamaa kiyyoo hojjetteen boodatti? Osoo naasanii na kofalchiisa yookaan maal beektaa uummata biraa yaadni bareedaadha akkuma yaadni bareedaa sii kennamu namoonni tokko tokko kolfullee jiru beektaa gaafan akkas hin jedhu guyyaa tokko ni yaadadha magaalaa Bishooftuu keessatti mana barumsaa sillaa gara manaatti hin galaa jira namoonni baay'een bishaaduu naan jedhu yaadatta gaafatee kun namtu hojii keeti namoonni amma deemaa hin jira mana dukkaana wayii tokko suuqa wayii tokko keessa ijoollee tokko beeku ijoollee durbaati nama sadii isaanii bashaaddu naan jaallatu naan jedhu nama sadii isaanii deemnee akka jaraate ani immoo yeroo sanitti jechuudha dhugaa akka jiraatatti dagadheera waa tokko dagaa yaadachaa hin jiru bashaaddu maa gaafaan akkas jedhu nimoon as waamu naan jedhan gaafaan akkas gara galu kottu naan jedhan hin dhaqee waaqoo eenyu gurbaa tokko mucaa deebis kunyaan tokko jira na bukkee jira dhaqne gaafa seennu kiyyoo diraamaa si beekaa jabaadhu hojii bareedaadha bashaaddu maqaan kee maalaan jette galatuma ani yeroo san gadi ni bu'ee beektaa konfireensii keessa jiraate akkas ture inni guyyaa lammataa immoo already yeroo baay'ee namoonni baay'een mucaa kan diraamaa kiyyoo maal sababa rifeensaa kiyya tureef namoonni baay'een carraa na beeku qabu beektaa so namoonni baay'een kiyyoo diraamaa jabaadhu akkas na duuba deemanii kan haasaan jiru inni biraa kan yaadadhu gaafa ayyaana irreechaa ijoollee hedduun akkana jajjabeessan akkamii jajjabeessan kiyyoon diraamaa baha bareedaadha maal jedhanii kan jajjabeessan jiru gama onlaayiniitiin illee gama feesbuukaa messenjeri garuu hundumaanuu iimootiin hundumaanuu warroonni diraamaa kiyyoon yoo addarree guyyaa tokko firree hafe maaliif hafe jedhanii kan na gaafatan ijoollee kumaatamatu jiru ijoolleen aartii jaalatan jiru waan ta'eef isaan anaaf yaadni uummata biraa dhufu yaada bareedaadha kiyyoon ittaaf hojjetamu yeroo odishinii dhuftu nan darba jettee murteessitee dhufte moo onneen kee si adda kan dhibba dhaatee dhufe. Egaa akkan darbu sirriitti waan amaniif sodaan na keessan ture dhuguma dubbachuudhaafi gaafa beeksisa gaafan argu deemee dorgommiidhaan boodatti akkan waraabbitti galuun beeka. Kanaafuu natti hin ulfaanne haala bareedaadhaan gaafin sirumayyuu natti salphate haala bareedaadhaan odishinii xumure hojii jalqabeera. Kanaafuu kan kolapheen hin dhaanne
taarikan kee dhaateera ta'a. Egaa akkam ture? Gaafa odeeshinii dhugaa gaafa dubbachuuf taatu miinimamii sodaanne waan siraaju sodaanne garuu wanti sodaatu tokkos geesha ta'a. Maaliifi nan darbaaf hin darbuu already yaadeen beeku. Maaliifi carraan darbuullee ni qabaadha. Sababii isaa namni barumsa haga tokko taatummaa baradhe aktingii baradheera. Tiyaatira irraa keessatti hojjedhe waggaa lama dura hojjechaan ture achi keessatti. Namni waa kana cuuphame carraa darbuu ni qabaata sababa jedhee yaaduuf jechuudha. So waa tokko sodaanne gaafillee natti ulfaanne gaafin akka carraa na gaafatame immoo nama Ameerikaa irraa dhufeetiin Itoophiyaa seenee afaan Oromoo kana asirratti hin beeknedha. Gaafin natti kenname. Isa waanuma natti kenname waanuma achirratti barooftee natti kennamte sana dubbiseetuma hime malee wanti alaa tokkotti dabale tokko illee hin jiru waa nagaa waaqayyo qofeetti dabale jechuudha. Natti ulfaanne already. Moosisa. Moose. Moosisaa koo. Gamni maal taate warra miilma tokko dhaggeeffachuu turta. Maaliin ta'e? Uumaan taate akka hojjetu dhufte. Maali akka nama nan beekna akkana godhattee kan na ilaalta har'asitti ta'e. Moosisaa maal jechuudha? Waan namachuu eessee hin machoofne dhugaa keenya laali keenya warri takka dhuganiitii miti gaani tokko utuu dhuganii hin machaa. Dhugaa kuno dhugaa waaqa. Gamme machoofne. Kuno. Hin machoofne. Hin machoofne. Hin machoofne. Egaa machoofne miila tokko qofa na hojjetu. Miila tokko ne jechuun salphaadha. Miila lamaanii ne jenna nuti akkamiti. Dhugaa kuno dhugaa waaqaa kino. Saanuu inni hoggaan achirra akkanatti dabru foolii farsoo akkana godhee malee dhugaa kan kiyyaan inni deeme namatti naafe dhugaa waaqa inni ne sanuufoo sanuun siinan inni dhufne. Siinan maal siinan ni gaafa siinan sosochii maal akka siin jedhu beektaa miti garuu. Osoo inni dhufne wanni inni naan jedhu beekaan. Sanuube akka inni dhufne nan beekeefin dhugeebe. Sinee bisa dhugaa waaqaa hoolu. Dhugaa waaqaa sinee bisa. Akka hayyuutitti si eebbisa. Akka nama warrate akka nama digirii qabu. Ool bakka nani ga'e. Gamme. Oh, moosisa. Maal taate immoo? Maal abbaa keetii yakee kana gootee na raabsaa ta'u. Moosii wallaalee shufi. Gamme. Iddoo kee kana maatee osii deebise immoo har'a? Iddoo koo kanoo. Si. Ani akka nama waa barate akka hayyuutitti waa sitti laal iddoo kamiyyuu iddoo guddaa yoo keessa iddoo ka'umsa keetiin dagatiin ati immoo iddoo ka'umsa keetii otuu siinaan si fiduu baate mana harateetiin iddoo kee ganamaatti deebi'uuf jecha akkatti guyyaa isaa fammachuufte dhufte siinaa osoo si arge maal akkas hin jedhu beektaa miti garuu. Otuu inni hin jedhini waan inni jedhu beekaa sila. Sanummoo akka inni hin dhufne nan beekuuf hin dhugee dhugaa kunoo. Sanummoo ishee inni waaqa inni warra bishaaddu akkanatti yoo achirraan darbu foolii farsa akkasi funyaa akkana na goonan sanbooda akkana ta'eetu dhufe malee dhufe. Minduma kaleessa fudhatanii irraa akkatti sammuu gaffadachiitu dhuftanii. Amma bishaaddu kiyyaan inni dhufe namatti dhaafeera dhugaa kee ani immoo yoo si ilaalu jechuudha. Kana yoo si ilaalu bishaaddu natti fakkaata. Gamme. Bishaaddu egaa dhuunee sila. Gamme egaa dhuunee si meeqa miila tokko naa dhaabbadhu.
Dhugna jenneere. Waaqa inni. Ilaali immoo nu bareetti. Nu bari. Gudeenya warri gaanii tokko otoo bitte. Kanaanii miti luka takkaa miti luka lama otoo akka gama lakkisi ejjechaatti jira waaqa jira. Ben